like gochuu hin dagatina yaada keessan komentarratti kennachuun maal na harawonni qabadhee dhufee kanaan dura waa'ee hojii tiyaashimoo tiyaasi jedhama wanti kanarratti qarshii nyaatameetiin ture ammas namni akka hojii kanatti galuuf yeroo baay'ee namoonni dhufanii wanta kana naan jedhanii shamarran baay'ee namoota baay'ee wantoota kanatti akka galantaa gochaa jiran jechuudha ammas maaltu ta'ee kana dura ani kasaaree ture hojii kanatti isinitti barbaada seenaa kana jechuudha seenaa kana inni dubbanee irraa fadhee dhiiseeyyuu amma garuu warroonni ammas kottu gara tiyaansii kana jedhanii namoota dhufanii na haasofsiisaniitu jira yeroo baay'ee jechuudha bilookii godheetiin ofirraa namoota akkasii geggeessa malee inna yaadadhe lakkaani kana dura birrii kuma 5 nyaatameen jira birrii biyyaa jechuudha inna akkamitti hojii kanatti dursa seen akkuma dura hojiin kun dhufe jedhanii biyya beeruuf ture yeroo sana baqa baay'ee najanan baqa hojiin akkana bareedaadha carraa makiina argachuutu jira makiina shallamamtaa biyyoo galte biiroo kesteechi hojjeta hojiin kun hojiin baqa hojii si jijjiiru hojii mana namaa hojjechuu keessa nama baasudha wanti hin jedhamin hin jiru dhugaanatti fakkaate namoonni baay'een keenya dhugaanatti fakkaate hojii san birrii 5,000 kafallee seenni gaafa seennu nama fiduu qabdan jedhamne nuti dura soo qarshiin kennin gaafa qarshii kennutti nama 4 fiduu qabdan jedhan nama 4 eessa fidaan nama 4 yoo fidin qarshiin kasaartaa jedhan nama 4 immoo namoonni hojii kanatti baay'isee ofitti amananii seenuu waan barbaanneef nama 4 argachuu hin dandeenye achumaan qarshii 5,000 kasaaree achumaan zim jedhee dhiisuu maal natti fakkanne yeroo sana akkasitti dhiisee jechuudha ani ergasii nama waa'ee hojii kanaa natti haasa osuma deebiitti naaseen bilookiin godha hojiin kun sobaa dhugaan sobaadha kabiraan mootu harama qarshii namaa nyaata nama fakkeenyaaf ani yoo qarshii sanaan galee amma qarshii 5,000 kafalee galee miti ani immoo nama 4 fideetiin kan nama sanaa fudhadha jechuudha qarshiin kan nama sanaatu na deebi namni sun nama fiduu qaba akkasitti wantaani kasaaradha soos kun immoo harama cubbuudha qarshii namaa nyaata malee dafqaanii miti wanti dhufe jechuudha kanaafiyyuu hojii akkana kanarraa of eeggadhaa waan seexanaati dammoo yeroo namatti haasan baqa wanna jedhan maani waa'ee amantiidha wal keessa makanii yoo muslima ta'e akka muslimatti taasa yoo warra beentee ta'e akka beentee bakka yoo mafasii wayii qaban jechuudha si harkisu bakka kanaa hojiin akkasii akka amma ana intalli takka dhufte baay'ee tokko na haasofsiistee bakka hojii baay'ee si jijjiiruu danda'uudha biyya keetti irratti guddattee ittiin mul'achuu danda'amnaam waanuma ani beekne itti fakkaata habiibti an kana dura seenee birrii 5,000 nyaatamee jiraana raadiyoo miidheetiin bilookii godhe isti sagalee kana dhaggeeffadha walitti deebinaa sagalee isheeti jechuudha እንዴት ነሽ እንዴት አመሸሽ ውሎ እንዴት ነበረ ሁሉ ሰላም ሰዓቴ ማለት ነው ስለዚህ በትርፍ ሰዓትሽ የራስሽን ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ የሰው ስራ ሳይሆን የራስሽን ስራ ነው የምትሰሪው ማለት ነው ባለሽ ሰዓት በትርፍ ጊዜሽ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ የሰው ስራ ተመስራትና የራስ ስራ ተመስራት ማንኛው ይበልጣል የራስን ስራ መስራት እጅግ ያስደስታል ማለት ነው ስለዚህ በትርፍ ሰዓትሽ ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ትልቅ እድል ያቀርብልሽ ማለት ነው ስለዚህ ራስን ይቻለ ደግሞ መረጃውን ደግሞ እልክልሻለሁ ታዳምጪዋለሽ ማለት ነው እና በትርፍ ሰዓትሽ ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ንገሪኝና መረጃውን መልክልሻለሁ ማለት ነው እሺ የኔዎች እና ስለዚህ ሐሳብሽን መጀመሪያ ንገሪ ማለት ነው ለምን ነገ ላይ ከስደትም ስትወጪ ኢትዮጵያ ሀገርሽም ስትሄጂ በቢሮ መስራት ይችላል ይሄ ስራ በኦንላይንም በኦፍላይንም መስራት የምትችይው ማለት ነው በቢሮ መስራት ይችላልሽ በኦንላይንም መስራት ይችላልሽ የትም ቦታ ሆነሽ መስራት ይችላልሽ ማለት ነው በጣም እጅግ ደስ ይያለኝ ማለት ነው እና ስለዚህ ሐሳብሽን ንገሪኝና መረጃውን ሸር አድርግሻለሁ እና sagalee mucayyoo kanaadha baay'ee tokko jechuudha kana malee kana durallee intalli takka dhuftee baqa akkasitti akkana naan jettee no ana hojii akkana kanatti seenuu barbaadu hojii kana beekaa itti hojjedhee qarshii nyaatamee ture ምናምን እንጂ ገስት ዲሳ yoo ati bilbila tokko bilookii gooti kabraatiin dhufa yoo ati tokko bilookii gooti kabraatiin dhufa እና hojii kanarraa of eeggadhaa hojii baay'ee gaarii miti sobaadha dhubban dhibbatti sobaadha qarshii nama baay'eetti kasaare hojii kanatti kan mucayyoon takka gaafa ani 5,000 kafalee galu isheen immoo 10,000 galtee sadarkaa qaba jedhan sadarkaa 5,000 galuutu jira kan 10,000 galuutu jira isheen kan 10,000 galtee birrii 10,000 kasaarte namummaa ni beeku ollaatti jechuudha na baay'ee kasaaraa qaba baay'ee hojii cubbuu qabudha kun dhibbatti waan hin jirredha akkamitti namni mana taa'ee qarshii online dhaan jechuun kun okay YouTube yoo ta'e okay kun ammootu jechuun qarshuma namaa cubbuudhaas jechuudha soo atama fakkeenyaaf kan ittiin galee nama fidee
namni sun yoo nama hin argatin birrii nama sanaa nyaatamu keenya faana namatu na fide yeroo sana jechuudha namatu na intala takkatu na galchee isheetu akkana jettee na galchee isheen qarshii kiyya nyaatte immoo nama fide qarshii san deeffachuu hin dandeenye qarshii san nyaatte cubbuudha jechuudha isheetti jechuudha. Innaa dammu nama guddaa keessatti hojjeta kaampaanii kana keessa jedhanii maaliif beeka'anii baay'ee cubbuudhaa of eeggadhaa wanta akkanarraa namoota waa'ee kanaas ni taasisan deebiitti hin deddeebisinaa bilookii godhaa yoo deebii waliin deddeebistanii maanni hojiin kun namni jettee deebii waliin deebisu dhugaa sitti fakkaata wantoota adda addaa sitti erganii. Fakkeenyaaf namatu viidiyoo dhufa viidiyoo nama adda addaa si ergan hello akkam nagaa keessan jirtanii ani hojii kanatti hojjedhee baay'ee jijjiiramee baay'ee akkas ta'ee makiinaa of duuba godhanii makiinaa kana hojii kana erga seenii bitadhee mana kana erga hojii kana seenii jijjiiramee erga hojii kana seenii mana arabaa keessa ba'ee wantoota kana viidiyoo akkana sitti dhufa dhiirri siin dhufa anillee akkanatti biyya namaa ture kinoo erga hojii kana seenii makiinaa bitee mina bakka jechuun hojii hin jirre sitti fakkeessa. Yoo ati gruppii isaanii keessa si galchan wanti kun dhugaadha jettee atumtuyyuu dhugaa sitti fakkaatee seenta. Jechuun waan tokko bakka fakkeessuu bakka jechuun waan hin jirre uumanii jechuudha. Sagalee adda addaa sitti ergan sagalee kana immoo sagalee daqiiqa 20 ol sitti ergan sana dhaggeeffattee bakka jechuun dhugaa sitti fakkaata waan si harkisu wayiitu jira jechuudha. Namoota akkasii wajjin hinaasina qaxxituma bilookii gochuu malee jechuudha. Innaa ani kana dura birrii 5,000 kasaareen jira. Isinirrallee akka hin geenyeef yaada kana isinii dabarsuu barbaade hojii waa baay'ee hojjechuu danda'a namni jechuudha qarshii yoo qabdan biyya keessatti lafa kontiraata futanii qochisiisuu dandeessanii waa baay'ee biizinii baay'ee dalaguu dandeessan biyya keessatti jechuudha qarshii yoo qabaatan wanta akkana cubbuu kana muutuu dirqama yoo hojii kanatti galte birrii nama fiduu qabda namni sun nama fiduu qaba kun qarshuma nama haraama cubbuudha wanti akkana hin jiru jechuudha. Kanaafii waan akkanarraa of eeggadha jechuun barbaadeeni. Akka kan jechuun wanti kun kan ture garuu hanga maani badeessi ayyuu beektanii addunyaarraayyuu badeessi wanti akkana jechuun jedhanii gara waggaa meeqaati edaa stiila ammallee hin jira jechuudha. Namoonni baay'een jajjamanii namoonni dhugaa itti fakkaatu namoonni akka keenyaa hin beekne ammas baay'een isaanii yoo namni dhufe akka jedheen kan dhugaa isaanii hojii kanatti galan baay'eetu jira. Innaa kanarraa of eeggadha jechuu barbaadanii obboleeyyan kiyya baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa. Koomentii yaada babbareedaa naaf laattanii yeroo viidiyoo hojjedhu galatoomaa garuu yeroo baay'ee ijoolleen keenya koomentii jalatti lakkoofsa na gaafattanii lakkoofsa koomentii jalatti yoon kenne baay'ee namoonni jechuun jira nama hunda keessummeessuun ulfaata waan ta'eef kanaafiyyuu karaa feesbuukii yoo dhuftanii immoo wayyee jechuudha lakkoofsa kiyya pabliik irratti baasuun barbaanne waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu maal gootu beektu karaa feesbuukii Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaa jedha feesbuukii kee waan ta'eef achiin na dubbisaa achiin argachuu dandeessan hin beeka shamarran tokko waa'ee uffata yeroo kaanii waa'ee uffata onlaayinii shopping onlaayinii irraa godha jedhee isin hime sana nagaafachuu barbaadan jechuudha. Innaa isinitti himaa biyya hundarra jira jechuudha. Uffanni gaafa kaan isin agarsiise onlaayiniin kun kaampaanii isaanii biyya hunda keessa jira waan ta'eef biyya kam keessattiyyuu onlaayinii irraa ajajatanii bitachuu dandeetta waan ta'eef kanaafiyyuu karaa Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaatiin na dubbisaa lakkoofsa kee pabliik irra baasuu hin barbaanne kanaaf yeroo baay'ee intalli takka yeroo baay'ee deebitee nagaafatti innaa dhiifamaa karaa feesbuukiitti Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaa sirreessitee barreessite qaxxisaan argatta. Akkasanii isiniin jedhaa hanga viidiyoo haaraa wal deebinutti naganaa tura oduu isinitti hin dheeressu